Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App akkata data itti qusatan kutaa lammaffaa isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan irra caalaan keessan gaafataa turtanii haala kamiin data qusachuu dandeenya ka jedhuga kutaa lammaffaa isaa irratti sirriitti waliin ilaalla. Kutaa tokkoffaa isaa gaa guyyaa darbee barsiiseen jira. Kanaafuu guyyaa har'aa keessatti akkana ilaalu keenyaan dura eegan obboleeyyan chaanalii kanaaf haala taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe gochuu hin dagatina akkasuma mallattoo beelii achitti isinii baatu karaarra tuquudhaan ol ka jedhu ka jalqabarra yoo keessan barnoonni hundinuu isin dhaqqabaa barnoonni yeroodhaan maxxanfamu akkasuma laayikii sakandii xiqqoo isinitti fudhatti laayikii gochuudhaan eegala isiniin jecha haala kamiin data qusachuu dandeenya barnoota jedhutti yeroo darbinu eegan namoonni baay'een yeroo baay'ee jechuudha waan dogoggora jarri uumantu jira keessattuu dhimma update irratti jechuudha akkasuma barnoota guyyaa darbee irratti gaaffii namoonni na gaafataa turantu jira comment jalatti san agarsiisuudhaan gara fuulduraatti darba connection ka jedhus jala seenuudhaan ofii keenyaaf itti guunna nama naan jedhaa ture jira connection kana jala seentanii data usage kana jala erga seentanii booda billing recycle and data warning data haga fayyadamuu barbaadan qofa asirra tuquudhaan itti guuttachuu qabdu jechuudha. Osoon isin hin beekin akka daataan hin dhumne ka gubbaa sana oonii gochuudhaan set data limit ka jedhu bakka gajjallaatti immoo haga feetan itti barreeffattu jechuudha. Barnoota guyyaa har'aatti yeroo dabarfannu eegan Play Store keessa wanni guddaan ka data keessan isin jalaa fixu wanti guddaan achi keessa isin jira jechuudha. Fakkeenyaaf update keessa seennee waliin haa ilaallu. Updatein waan isin feetantu update ta'uu qaba malee profiilii kanarra tuquudhaan manage apps and device ka jedhu kanarra seentanii appii meeqattu akka haaromuu qabu isinitti agarsiisa. Settingii isaa yoo hin sirreessine haga isin data guuttattanii asirra tuquudhaan amma 15tu jira naan jedha. Yoo settingii hin sirreessine haga isin data guuttattaniin ofumaan update godhaa jechuudha. Kana jechuun isintu waan isin barbaachisu filatee update yookaan immoo haaromsuu qaba malee ofii isaatii yeroo isin data itti guuttattan haaromsuu hin qabu. Fakkeenyaaf Facebookiin haaromsuu barbaadatan update fuuldura isaan tuqa update godhaa jechuudha. Garuu yoo settingii hin sirreessine yoo waan as keessa jiru waan isin barbaachisus waan isin hin barbaachifnes ofii isaatii haaromsuudhaan data keessan osoo isin hin beekin maaliin fayyadamee keessan osoo hin beekin isin jalaa fixaa jechuudha. Settingii isaa waliin haa ilaallu akka inni data irratti yeroo data fayyadamtan akka inni ofiin hin haaromsine kana hunda appii kan namoota 80-90 qabantu jiru. Kanaafuu settingii isaa sirreessuuf egaa profiilii gubbaatu erga Play Store irra seentanii booda sanan booda gara gajjallaa kanatti setting jedhee jira. Profiilii dhuma gubbaa akka tuqxaniin gara gajjallaa setting ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa deemtu jechuudha. Setting isaa sirreessuu qabdu dirqama sana lala data ofumaan isin jalaa fixaa jechuudha. Haala kanaan general network performance jedhee fida kalammaffaa network performance ka jedhu kanarra tuqattu. Xiyya fuula duraa qaba yeroo isin irra tuqxan gara gajjallaatti wantoota sadii gadi isinii baasaa jechuudha. Ka gidduu irratti xiyyeeffanna amma auto update apps ofiin akka inni haaromsuuf yookaan ofiin akka inni hin haaromsine eeyyama keessaniin ala akkasuma wifi irratti data irratti settingii sirreeffamutu as jira jechuudha. Auto update apps kanaafuu asirra tuquudhaan filannoo sadii isinii kenna. Yeroo isin auto update apps ka jedhu kanarra tuqxan filannoo sadiitu isinii baha. Inni jalqabaa any networkidha. Wifi isa ta'u yeroo isin data itti guuttattan ofii isaatiif haaromsuudhaan data isin jalaa fixaa jechuudha. Amma isa jalqabaarran kaa'e isa data fixurra isa gidduurra yoon kaa'e yeroo data fayyadamtan hin fudhatu yookaan immoo hin haaromsu yeroo isin wifi fayyadamtan qofa ofiin haaromsaa jechuudha. Kanaafuu yookaan over wifi irra kaa'uu qabdu isa gidduurra yookaan immoo do not ka jedhu ka sadaffaarra kaa'uu qabdu jechuudha. Auto update apps ka jedhu ka gidduurra erga tuqxanii booda do not irra keessu auto update apps isa jedhu kanarra tuqxanii amma wifi irra qofa jira isa sadaffaarra keessu jechuudha. Isa sadaffaa do not auto update apps ofii kiyyaafan filadhaa. Do not isa jedhu isa sadaffaarra keessanii danii gootu jechuudha. Kana jechuun ofii keessaniif waan feetan godhattu akkasuma autoplay irra keessanii innis do not autoplay video irra tahuu qabaa jechuudha. Keessattuu inni gidduu fi inni sadaffaa kun autoplay irra taa'uu hin qabu isa sadaffaarra taa'uu qabu jechuudha. Apps download performance waan feetan irra kaahuu dandeessu garuu auto
update apps inni jedhu isa sadaffaa dhumarra taahuu qabaa jechuudha. Auto update apps isa jedhu kanarra tuqxanii isa sadaffaa do not auto update ka jedhurra kaa'uudhaan keessaa duubatti deebitu ofii isaatiif gonkuma hin haaromsuu jechuudha. Warri barnoonni guyyaa kaleessaa isin darbe immoo akkaataa daataa itti qusatan jedhee barnoonni duraan guyyaa kaleessaa maxxanfame isiniif jira. Kun kutaa lammaffaa isaati. Kutaa tokkoffaa isaa daawwachuu qabdu jechuudha. Daataa keessan qusachuudhaaf seetingii isaa sirreeffachuudhaaf. Egaan barnoonni keenya inni kutaa lammaffaas haala kanaan Play Store keessan sirreessuu qabdu, qajeelchuu qabdu. Sanaan booda daataan keessan ofiin isin jalaa dhumee isin rakkisuun isin jala hiriyoota keessaniif share gochuu akkasuma laayikii, koomentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.